jedhee sodaatu ta'e osoo ati jaartii itti daraddarteen fuudhu hin beeka ka ilma isaa lubbuu tokkorraa gaafatu miti lubbuu 40 irraa akkam ta'a jedhee sodaata. Hin baranne bakka gabrummaa baratanii jiran ራሳቸውን መቀየር የሚችሉ አይደለም። ነማ አሜሪካ ታዬ ሉሉዋ አሜሪካ ቁጭ ብሎ አውሮፓ ቁጭ ብሎ በሰለጠነ ሀገር የሴት መብት እንዴት እንደምትጠበቅ በሰለጠነ ሀገር ቁጭ ብሎ ባርነትን ሴትን ለሚያሸክም ለሚያስብ ሰው እንዴት እንደዚህ ብለሽ ትመክሪያለሽ? በአላህ ነማ አሜሪካ ታዬ መነጃረተ ጀደስ ጋፈቱ ነማ አውሮፓ ታዬ መነጃረተ ጀደስ ጋፈቱ በየነጻነት በየዶላራን ኢሳከ ፈለንከስ ታዬ ነማ ዋና ከናስ ጋፈቱ አተከምት ከነ ጎርሲታ አማ ከነ ጀቴ ወተወትን ዱበርቲ ጎርሲ ኮበት kana dhagaheem kaleeg amma ka'eeta eenyu dubbistee attaan kilo duraanu aaritee saniif dhaqee dirgamitteedha kalaasitti seenne sakaalame ባልዮ ላል አኒ ነገር ማገናዘብ አይችሉም። ይቅርታ ግን እኔ እዚህ ጋር በር አኒ ከጀደ ፍሪድ ኦን ያትጀተና ገላ አቲን ጃርሳ yogu rijala jedhe namni an furadhu wayta ani belbelesan nama bishaan naquu barbaada eega jette atilleen gaafa inni belbelaa dhufe san bishaan itti naquu baradhuudha waan namarraa barbaaddu san ufiite yargam kazaan atiin waan san rabbiini waanuma ati goote san siif deebi'a even badaa jaarsallee rabbiin gaarii namaa gochuu danda'a. By the way tasfaa muqrata yeellabbinim isini galee bultiin akka namni miidiyaa irraa haasa'u kanaa miti. Akka namni wal gorsu kanallee miti. Akka namni jedhu kanallee miti. Dhiira yoo akkasi jaalatu barbaadu waa 4 godhi. Dubartii yoo akkasi jala bultu barbaadu waa 5 godhi. Ihee wushat na. Wanni bultii nama hedduullee diigaa jiru. Hennu waqi yoo ati badduu taate fillee bultiin dhabdu ati jaalatamte fillee bultiin dhabdu. Bultiin hiree rabbi qoode namni kenna san hin beeku. Haala amala keetii oo rabbii kee yoo kadhatte wallaahi bultiin hiree rabbi sii qoodu. Kana amani dhiirri waan akkana taateef si jibbaamu. Rabbiin onnee isaa keessatti darbidaan haala guutatuu qabdu guutatta malee bultiin naati miidiyaa irraa haasoyte bultiin dhabdu. Kana nama akkanatti yaadu garuu waan ansi gorsullee sirran beeku na offolchi. Dhiifama uummanni keenya dhaloonni ammaa kun dhaloota waa baratuu miti. Dhaloota quraanallee dubbisuu miti. Markaza garagaraa keessoo seente dhiirri takka hin jirtu dhageettiin deemanii akka pheenxee dhiifa wallahi uummata dhageettiin deemu. Kanaafuyyuu haga dhalatanirraa wanni isaan dhagahaa guddatan afur fuudhii dubartii kabalii daariin gahii. Buddeena wata nyaattu isii hin gurchini keessummaa alaa dhufte nyaachisi isiin booroo haateettu kana waan baratanii fi kana ammoo biratti hin gorsin dubartii kophatti waan akkanaan godhina. Iheennan saayikooloojii bar waan kana ka keessaa baasuu dandeenyu baaliyyoo dhiifama naa godhi waan akkasitti taa'imu addunyaa kanarratti haaluma kamiinilleen saayikooloojii kamiinilleen fakkeenyaaf yeroodhaaf kolfuu danda'an as jala ta'anii konkaa maali jedhee wal arrabsuu danda'an. Laakiin arrabaan yookiin negatiiviidha waan jijjiiramu addunyaa kanarratti hin jiru. Haga misqaala darraa minim የሚለወጥ ነገር የለም. Negatiiva haasoyteen ati jazbaadha ati konkaadha ati akkana dhiirummaan teessan hir'uu maali jenneen wanni nu jijjiiruu dandeenyu takkallee hin jiru. We have no choice by that way. Yoo wal balleessuu taate malee yoo jaartii namaa taas jala teettee waan kana dhageeffatu jaarsi galgala wanni irra dhaabuu ta'e malee yoo gorsa ebeluu naa dhageetteen balaan biraa dhufuu ta'e malee sorry to say this one arrabsinee yookiin xiqqeessinee yookiin ragaxnee jijjiiramni nuti hawaasa kanaa fiduu dandeenyu ni jira jettee yaaddaati. Anamman beeka nama hedduu mana wahii waan dhayxeef dubartiin meeki jibanaan jedha mana nama arrabsuu wayita isiin dhayxe jaarsi lolu hin jiru barreeshaas jalatti ilaalle mana baaliyoon dhaqinii jedhamanii jiran warri dhiirsota qaban mana kiyyan dhufan maa jennaan baaliyoonii wanni isiin nama gorsitu sirrii miti walli akkas naan jette mana baaliyyoo sanitti akkasin argine lammuu naan jedhe jette jaarsi kiyya. Hin dhufin jedheen jaarsi waan kee dhageeffadhu garuu walli akka miidiyaa irraa haasa'uu miti ani talan gorse yoo inni bakka bu'uun dhaqin jedheenan yoo inni na jibbeen dhaqin jedheenan. Jennaan Ibraahim ana fi amma si wanni nuti gituma sadi immoo dhaqii baaliyyoo jala taa'ii ka dhageeffadhu naan jedhu jira jechuudha. Wallahi maali tokko yeroo waa'ee qulqullinnaa yeroo waa'ee seeftii isii akkasiin itti eeggattuu sani nama mana baaliyyoo dhaqii dhageeffadhu baaliyyoo irraa waa baradhu jedhuuni jira. Nama wallahi na galateeffate jaartiin tiyyasiitu naa jijjiire naan jedhe jira. Wallahi luluwaa na galateeffate jira. Suudii irraa natti bilbilee sababa hankee gorsa kan keetiin haati manaa tiyya naa qajeelte nama jedhe jira. Waan dur barbaadu irraa afaan inni itti meedan dhageenye naa dhageette jira. Laannoo kunini dhageetta dubartii ani dhiira maa akkana jettanii laa dhiira ani dhiifama naa godhi እዚህ ሚዲያ ላይ የሚገኙት አይደለም መሬት ላይ ያሉትን ራሱ ወንድ ናቸው ብዬ አልገምታቸው።
ይቅርታ መቼም ውስጤም አይመጣም። ለነሆ የምታገኛቸው ቦታ ወንድን የምመጥን ቦታ አይደለም። ሲፉ ወነ ሉሉዋ ሚያማቲ ሲገባ ሞባይል ብራትን ኢጆሌት ዲራትን ሆርዶፍ በከ ዱበርቲን አረብሱ ኢልሚ ዲራ በከ አረብሶቲ ማልጎድ هجي إني ديرامي ما هي دلجن كيس يوسي دوبيتو السلام عليكم أنت عن سمن إجارة تيسينجن كأني أنا تجاروك أبو موسى تجاروك أبا أمريكا كنت بلو أنا ما شيء يتفاجئ أمريكا كنت بلو بدولار يتقبل أين بيسرش بلو متأيك أي وند من أين وند نو عندي هيك وندن ياسنقال أوروبا كنت بلو أنا ورث لولوا ودني أنا هاتي علاجك نفعل درا ولي قال لك كسبوا والجالنا ግን እኔ ያንቺን ሐሳብ አከብርልሻለሁ አንቺ ግን ሐሳብ እንዲያስቡ ማን ያደረገው አይደለም እኔ ሐሳብሽን አከብራለሁ ለምን አንቺ ባልዮትያ አይደለም ያደ ከነ ዲሮኛ ካያደኔኑ ተጎደሜና ሂ ደቢና ደቢስ ዱበርቲ ጎደጀቹፊ መቼም ሴት ባርነትን እየተሸከመ ያደገው አባቱ ብናቱ ሳሸክም የለመደውን አውጥቶ እሱም ሴቷን ሊያሸክም ይፈልጋል ከዛ ዞት የመጣውን ነው ማል ሀዳ ባንኬና ኖ 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 ወይ ኖ ወይ በከታ ኖ ወይ አይደለም ዋና ዳባ ከነራ ዱፌ ሚቲኩኒ ስቶፕ ዜር ከበጀ ቀበማቲን ከነ ዋና ዳፊ አባን ከነ ቀምበረ ገብሩማ ዳፊ አባን ከነ ወልባች ሰኒን ደገፈዱ ኖ ወይ ባልዮ ኖ ዱር ኦሮሞን ስርና ገዳ ኦሮሞ ከሰት አባ ገዳቱ አስከሰ ጅራ dubartii wayyooma qabdi dubartiin kabaja qabdi manni waa'ee manaa dubartiin gaafatan waa'ee alaa dubartiin gaafatan wanni dubartiin gaafatamtu dhimma bultii isii dhimma waan biraa jennee wal dubbanna malee kabajni haadhaa fi abbaan keenya dur walii qabu osoo amma ka jiraatu taate silaa ilmi namaa akkanatti waliin cabsu ture dur oromoon bara akkatti walirrattuu fuudhuun hin jiru bara balala ummata oromoo keessa lama fuudhuun balala dabree malee hin argamu bara sirnaanillee aadaanillee qotee cabsee falaqee manatti isii jiraachisa. Isii Oromoon taadhirraa dhaladhee argaa Oromoo alla. Fakkeenyaaf baaliyyoo dhageeffadhu anammaa fakkeenyaaf haadha abbaan kiyya haati tiyya haawuzwaayifiidha akka shari'aa musliimaa saniitti haawuzwaayifiidha sirna aadaa Oromoo keessatti dubartiin gadi baatee mana ijaaruu kaan dalagu kun itti gaafatamummaa dubartiirra jiruu miti akka sirna Oromooti jechuudha. abbootiin keenya waa'ee manaa waa'ee maalii haadhatee nan gaafatan kun waan kennurra jiruu miti yooni andoo goggore immoo dhiifama kun amma jaarraa amma bara gabrummaa qambara Suudi Arabiyaatiin shaqqaalummaan eega jalqabamte nuti ilmaan Oromoorra wanni kun dhufe malee hawwonni teenna waan kana hin qabanillee hin tuman jedhe yookiin immoo mana akka isin gadi hin baane godhan jedhe fakkeenyaaf amma abbaan kiyya mana akka isin gadi baatu hin nayyamuuf ture haadhati ansanirraa kadhaale 24 hours mana kiyya gadi hin bawan amma still now yooni dirqama waan wayii qabaadhe malee hin bawan manarra yooni hajaa dirqamaa ka qabaadhuun ala ta'e jechuudha maaliif haadhatii yarraa argee hin baatu haatiti ibin baabura yeroo inni dhaquuf hin beekan abbaan kiyya baabura dhaqee otoo inni dhufu beeka hin baasu manarraa gara argite akka ishiin olii gaddeemtu hin nayyamuuf daseet manaa gadi hin baasan minaamina jedhi malee haawwotiin teenna abbootiin teenna wal gabroomsa no yoo andoo goggore kunoo mabruuk as jala jira haa dubbatu. abbootiin teenna gabrummaa akkanaa isaanirraa. Dhaloota ammaa jettee nullee dhalootuma kana keessa jirra. Anillee aadaa biyyaan beeka atillee aadaa biyyaan beekti. Oromoon dur akkanan godhu dubartii hin miidha. Osoo Oromoon dubartii miidhuu baate na dhageeffadhu amma ani bakka fudhannee jira. Akka Oromootti hin miidhu akka Oromootti afaan hin miidhu dhugaa afaan dubartii wayyooma miidhu. Habiibti waan wayii si haa gaafadhu. Duraan Oromoon dubartii hin miidhuuf hin miidha.